waaqayyo eenyu ulfina waaqa eenyu yesus maqaan moggaafamne ulfina waaqayyo eenyu yesus hin jedhe yesus jedhamu hin jedhu jedha yesus Kiristoos keessa dhaabbatuun arge jedhe eessa dhaabbatu maal taate siifan meerra deebi ammaa siifan rakkannee yaa rabbi kanaaf miliqaa jenna wangeela dhiisaa siifan irra deebii kaa irra deebi'ee rakko irra hin deebine jechuun bara tartiiba dubbisuutu hin jirtu galeeraaf ustaas galeeraaf bakka akkasii amma ati har'arraa eegaltee yesus waaqettamoo nama jettamoo maal jettayye nama fudhadhu bakka shaadaa waan qabannere maal goota oli eega nama jette kiristaanii nama jedhee nama no beeyti eega beeyte maal gooti duba rabbii tokko qofa yesus ergamaadha muhammadis ergamaadha waaqni biraa tokkicha malee hin jiru jettee amanumaan kasuma shaadaa jechuun dhuga ba'uu jechuu gaafa wangeela keessa sirriitti gadi bu'anii waa tokko dubbisanii hubatan namaa galata sirri maal asii dubbista yesus akka namatti ergite lafa buteetii fi abumaazii humaan dabartu waaqayyoo fillee humaan dabartu Ase dhugum booda akkasii jedha siifan ila tokko koomentiidhaan maal jedha beekta siifan tokko sila Zerolom gaanjira nakakabaira tutukai maal jedha beektaa tokko shantaman galle haraama aleekum akkasitti biqilaan faan jirtu jira jedhaa yoo jiraattan jirra kam jirtu jireenya akkam naguma akkam maalitti nagaadhaa jirtu jireenya nagaadha galata waaqayyo akkam isin jireenyi badhaadha biqilaan shaadaan qabadha deeseene munzirolomma baay'ee bareeda akkana biqilaa dursinuure biqilaa dursinuure akkas taanaan dursaamee biqilaa ayyee biqilaa jirtaa namaan jira baga jiraatte ebboo baga walumaan jiraanne maali dhuguma komentii barreessaa turte shaadaan qabadhatte isin jala taa'ee nu hubachaa jira ishi mee barumsicha seeraan hubachuu qaba waan ta'eef inuman callisee dhaggeeffataa jira waan ta'eef ayyee boodarra garuu qabachuun kiyya waan hin oolle zamana boodaa keessa moo har'uma sa'aatii boodaa keessa jechuu keeti har'uma sa'aatii boodaa malee zamanni yeroo namaa kenniti yeroo namaa kenniti wallaahi mumkin halkan kana rabbiin nu haa bulchu bullee keenya rabbitu beeka wallaahi rabbiin quraana isaa keessatti gaafa dubbatu wamaa tadrii nafsun maadaa taksibu gadaa lubbuun tokko waan dalagdu hin beektuun karoorfatti malee wamaa tadrii nafsun bi'ayyi ardiin tamuut akkasuma fi dubartoota baay'isee kan uume tani muslima taatan malee natti hin dhufinaayi muslima ta'uu jechuun fedhinnaa guutuu rabbi ofiitii kennanii ajaja isaa galmaan gahanii rabbitti dhaquudha kanaaf rabbiin bismillaa sadaffaa keessatti dubbate muslima taatan malee akka duutanii natti hin dhufnee jedhe kana waamichi kan keenya obboleessa keenya rabbiin siif haa laaffisu inshaallah yeroo siin mijatutti nu beeksisi yeroo siin mijatutti shahaadaa qabachuu ni dandeessa ayyee jireenya Oye. akka bireen jabaattaati Jira. Barnoonni keessan baay'eedhas nama jetti. Baay'ee galatoomayi. Waan hin hubanne jira. Anillee hubachaan jira. Garuu gara yoo duute musliima ta'ii natti kootu ka jedhu kana quraana keessa jira moo wangeeluma keenya keessa jira? laa quraana keessa malee quraana keessa bar quraanuma keessa wama quraana keessa jiruun dubbataa jira Ishi baay'ee gaariidha. Waaqni ana malee hin jiru yookaan rabbi tokkichi ana malee hin jiru kan jedhu quraana keessa ni jira. ربي سبحانه وتعالى قرآن ساكب جماعة كيستي سورة طه لكوسا كل آفر يوم كان بسم الله ديك دم فادا يقولوا رباد لكوسا كل آفر ردي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إنني أنا الله أن الله نجرة أني واك أيودا
أنا ربي توكيتشا أنا ملي قوفتان كم براهن جرو أنا مقفى واقع السجل رب سبحانه وتعالى قرآن ساكي ستكاسي تيجج أكسما بسم الله نباف كل مرة اللي الله توكيتشا جرا الله إركوا وهندات جرا سيقالي كناف قرآن ساكا بجماعة كيستي الله إسا توقيتش تاي كناف الله إسا قباسا جراتا تاي كناف إسا فكيهن كمني كناف بوتمني كنو تدوني ستي أنو بسم الله سدفاية تدباب لمرة تدبتي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا وراء من نجتني كونكشن الله إن ربسارة أنا سوداك ركزوا تشوفوا الرائفة تمام أبشر اتقوا الله حق تقاته غافي سنغافة شودن دا نقتني nagaawwan lingaafate homaa tokko rakkoon hin jiru yeroo namni tokko haasa'u nama hangafa keenyaallee haa ta'u nama quxisuu keenyaallee haa ta'u namni sun waan haasa'u fedhe geessatee gaafa inni xumuratee jedhu ati immoo taraa keetti dabarta malee ammuma bakkeedhaa dhufanii ammuma nama sila madarakii qabatee jiruun gadi bu'i gaafa jedhatti qoose kabajaadhaaf illee ta'u akka aadaatti illee safuu sii galee. Eshi galatooma yaada keessan hundaa fudheera waan naangalle amantii kanarratti keenyaa fi musliimaa kun illee baay'ee gargar hin goru xiqqoodha an waaqeffataadha. Maal jechuu barbaada yeroo baay'ee lafa jirtanitti namni caalaan amma jireenyaadha musliiman ta'u gara ortodoksii yoo dhaqne amma jireenyaadhaani ortodoksii ta'uu hin danda'u bar wanda sanbata faatu natti ba'a jechuudha maqaa kabiraa sigalee maaliif maqaa jireenyaatiin oo musliima ta'ee haimad maaliif hin ta'a maaliif maqaan arabatti jijjiiramamee kana ishii kana naa ibsaati kanumatu naa haftee galatooma yaada keessan hundaa fudheera akkuma biqilaan jedheyyuu rabbi tokkichi kun waaquma biyya lafaa samii kana hundatti itti gaafatamaa waaqa tokkichi isa qofa taanaan inuma dhufna otoo hin dhufin hin hafnu achumatti wal agarraa garuu kana naa ibsa. Islaamummaa keessatti obboleessa kiyya jireenya Islaamummaa keessatti maqaan arabeeffa ta'uu qabaa arabeeffatti moggaafachuu qabdu jedhee qajeelfamni nutti kenname tokko illee hin jiru. Laakiin maqaa ta'ee ka'ee maqaa dhaqee amantaa kee balleessutu jira. Fakkeenyaaf maqaan kan kee fakkeenyaaf Abdalhaarif yoo jettee moggaaste fakkeenyaaf sii galee garbicha Abdalhaarif jechuun garbicha qonnaa jechuun fiiyu kanneen kana fakkaatan yookaan ati yoo barbaadde Abdal Jabalillee jedhe garbicha tabbaallee jedhe yookaan garbicha gaaraallee jedhe garbicha akkasiillee jedhe yookaan ammoo qulqullicha jettee faa yoo of moggaafte maqaalii amantaa keessatti dhaqee dogongora ta'u maqaalee akkasiitu fudhatama hin qabu malee yookaan dogongora malee maqaan arabeeffa ta'uu qabaa namni yoo shahadaa qabate maqaan jijjiiramuu qaba. Wanti jedhu wanta akkasii qajeelfamni akkasii hin jiru. Maqaan babbareedaan maqaan gaggaarii har'a namoonni keenya ittiin moggaafatan hundumti isaayyuu homaa tokko illee rakkoo. Arabiffaan waamamuu qabaa wanti jedhu tokko illee hin jiru. Siigalee rabbiin kan keenya subhaanahu wa ta'aalaa isa afaan hunda afaan nuti ittiin dubbannu kana uumeedha. Afaan keenya garaagar gochuunu mallattoo tokkichummaa kiyyatti isin qajeelchurraa jedha rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. Waqtilaafu alsinatikum wa alwaanikum arrabni keessan wal dhabuu jechuun logaan keessan qaanqaan isin dubbattanu afaan keessan wal dhabuun akkasuma bifti keessan wal dhabuun kunoo akka Abu Talhaa kana maasha Allah isaan kunoo nama diimaa godhee fuuldura keenya kaa'ee ani immoo soona achi abbee jedhee bifa biraa wayiin qabaa sinii galee kun jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala waan dandeettii kan kootti mallattoo tokkichummaa kootti isin qajeelchuudha kunuu jedha rabbi subhaanahu wa ta'ala. Kanaafuu rabbiin afaan garaagaraatiin nu uumuun bifa garaagaraatiin nu uumuun dandeettii isaa